Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaa TV baga deebitaniitoo gara chaanaalii keenyaa har'as nagaadhaan dhuftan. Har'a maalidhaa barumsaan isinii qabadhee dhufee barumsa dubbisaatii. Yeroo baay'ee barattoonni kan nagaafatan ruulii tokko qofaan isinii qabadhee dhufee qabannaan hin irraanfattan. Isinitti meen jira yeroo takka isinittan himaa kan irraanfatamtuu miti jechuudha. Yeroo baay'ee itti fayyadamuu kan dandeessan isin qofti na dhaggeeffadha. Ruulii takka qofa fakkeenyawwan garaagaraatiin ni ilaallaa na waliin turaa. Sana booda immoo viidiyoon kun warroota eegaltootaaf irra caalaayii kanaafiyyuu warroonni immoo afaan Ingiliffaa dubbisuu barreessuu sirriitti beektan dabarsuu ni dandeessanii jechuudha. Kanaan dura gara viidiyoo osoo hin ta'in dura warroonni haaraa taatan subscribe, like, share gochuun hin irraanfatina. Akkasumas direct onlineidhaan iimoodhaan, whatsappidhaan yookaan ammoo karaa telegiraamaatiin barachuu warra barbaadan nu dubbisuu dandeessanii. Kanaafiyyuu har'a gara viidiyoo teenya gabaabduutti yaada barrume maalidhaa? Reading rooliidha. Inni maalidhaa? Oon lama ta'e yoo dhufu afaan Ingiliffaa keessatti maal jenna kan jedhu ilaallaa jechuudha. Oon karaa lamaatiin yoo dhufu sagalee maalii nuu kenna? Afaan Oromoo osoo ta'e amma fakkeenyaaf oo lamaan kana osoo bii waliin barreessinee boo jennee barreessinaa miti. Biif oon boo gabaabaadha. Biin oo lama waliin oo dhufe immoo boo jenneetoo dubbisna afaan Oromootiin osoo ta'e. Garuu afaan Ingiliffaatiin maalidhaa? Afaan Ingiliffaatiin akka uutitti dubbisnaa jechuudha. Akka uutitti dubbisna. Kana akkanaa beektaniifanii akka uutitti dubbisna. Akka uutitti dubbisna waan jedhu fakkeenya ilaalaa. M-O-O-N maal jenna? Muun. Muun jenna. Akka dheerachuuti tuni ni dheeratti. Muun jenna. Muun argitanii moon hin jennu jechuudha. Oon osoo hin taane uudha. O lamaan kana akkamitti dubbistan? Akka uutitti dubbistanii jechuudha. Moon. Moon jettan. Kan lammaffaa ilaalaa. Kan lammaffaa kan amma noon jennaa? Noon jennee dubbisnaa? Mee dubbisaasin? Lakki. Maal jennaa? Nuun jennee dubbisna. Maaliif? Oon lama walitti aantee yoo dhufte maal jennee dubbisna waan ta'eef jechuudha. Gara uutitti dubbisna afaan Ingiliffaa keessatti. Oon lama walitti aantee yoo dhufte. Okay. Kan sadaffaa food jennaa? Food jennaa? Akka afaan Oromoo san miti. Maal jennaa? Food. Oon lama waan ta'eef tokko osoo ta'e immoo akkuma ootitti dubbisuu dandeenya. Garuu lama waan ta'e dhufees akkamitti dubbisna? Akka uutitti dubbisnaa jechuudha. Maal jettee dubbistare? Food. Food jettee dubbistaa jechuudha. Ilaala amma jechoota kanallee. School. School osoo hin taane maal jettee dubbistaa? School. Waa'ee CH tanallee akkaataa itti dubbisamu viidiyoonillee kan hojjetaman ni jiranii yoo kan biraatillee akka hojjetamu barbaadan immoo natti himaati. Isinifaan hojjedhaa jechuudha. Kanaafiyyuu amma school. School jenneetoo akkanatti dubbisnaa jechuudha. School malee school hin jennuu jechuudha. Wantoota inni biraa immoo zoo jenna malee zoo hin jennu kanallee ilaala argitanii. Zoo jenna malee zoo jenneen dubbisnuu jechuudha. Baay'eedhaa jechoota akka piraaktisii gootanii isinii fideen jira. Kanaafiyyuu ilaalaa, irraa hubadhaa, irraa fayyadamaa, hiriyoota keessaniifis sheer godhaa jechuudha. Kan biraa kanan isinii fide akkuma ilaaltan hundaa isiniifan dubbisaa isin immoo irra deebitaniitti shaakaltanii jechuudha. Maal jedhaa? Boot. Boot. Sana booda root. Root. Achi booda room. R-O-O-M. Room. Room. Maaliif? Room hin jennuu jechuudha. Maaliif? O lama waan ta'eef. S-O-O-N immoo soon. Soon. Sana booda immoo broom. 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 Sana booda toes. Toes jenna malee toes hin jennu jechuudha. Toes. Toes jenna. Sana booda smooth. 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 Smooth jennee dubbisnaa jechuudha. Kan hafan immoo isin ni shaakaltanii kanumaa akka irraa fayyadamtan abdiin qabaa. Chaanaala keenya subscribe, like gochuun irraanfatamuu. Onlaayinii barachuu barbaadan immoo telegiraamaan, iimoodhaan, whatsappidhaan kan barbaadan inni dubbisuu dandeessanii bakkuma argatanitti nagaa naaf ta'a.